Jireenyi nuti har'a jiraataa jirru kuni biliifii keenya yookaan mootu amantaa keenya kan kaleessaati. Har'a teenya mootu biliifii keenya yookaan amantaa keenya jijjiiruudhaan jireenya keenya boruu mootu karaa fuula duraatti oofuu ni dandeenya. Kunis paradigm shift jedhama. Har'a wanti nuti irraa haasofnu waa'ee paradigm shiftiti. Galatoomii Boontuu haala gaariidhaan ibsitee ani maqaan kiyya Abdulhakiim Hajoo AI Engineeridha. Boontuu Saalee Software Developer. Namoota haaraa nu argaa jiraniif kan kana kaasaa jirru. So har'a akkuma beekamu yeroo baay'ee nuti sagantaan keenya waa'ee teknooloojii irratti maaliif jennaan dhaabbanni keenyas YoursTech Software Company qabna. YoursTech Software Company jalatti immoo YoursTech Academy kan namoonni keenya irratti barachan koorsilee adda addaa kan koorsilee teknooloojii afaan Oromootiin qophaa'aa kan irratti baratan kan jala qabudha. Akkasuma immoo YoursTech Podcast maaf hin hojjenne uummata keenya kana hojii keenya kan biraatiin irratti maaf karaa miidiyaatti waan garaagaraan dabarsinee fi kan irratti xiyyeeffate yoo ta'u akkasuma xiyyeeffannoo kana keessatti immoo waa'ee self development fi akkasuma teknooloojii irratti jechuudha yeroo baay'ee kan hojjennu gara podcast kanaatiin. So maaliifuu har'a waa'ee self development jechuudha walumaa galatti sagantaan keenya keessattuu ilaalchi nuti qabnu waa hunda jira. Namni wanta waggaa har'aa jiraachuuf deemu sana ilaalcha isaa kan har'aatu murteessaadha. Kuni waan qabatamaan ofii keenya practicalillee waan barnootaan alattillee waan qabatamaan jireenya keenya irratti argineerraallee kan gorsinudha. Akkasuma immoo waan baranneerraallee kan gorsa kennanudha jechuudha. Walumaa galatti paradigm shifting kan irra haasaa deemnu kuni waa'ee ilaalcha sammuu keenyaa akkamitti jijjiiruu dandeenya. Ati ilaalchi sammuu keetii jijjiirame jechuun waan tokko jijjiiruu ni dandeetta. Waan tokko yes ni danda'a itti deemu jedhanii deemu qofa osoo hin taane there is a gap between discipline, strategy and then a paradigm shift. There is a huge gap. Because har'a waan tokko itti amanii jiran ni jijjiirattee fiigdeetii itti deemuu fi waan sana step jijjiiruun akka gara paradigm shift yookiin immoo unconscious mindii keenya sana powerii keenya kan qabnu sana itti jijjiiruu dandeenyudha jechuudha. So paradigm shiftiin waan tokko waan sammuun keenya itti amane tokko waan itti amanne sana waan duraan yoo waan gaariitti hin amanne ta'e fakkeenyaaf waan kanaan hin danda'u teknooloojiin ni ulfaataa. Akkasuma mootiyyuu barnoonni waan garagaraa ulfaatuu danda'a, maatiin ulfaatuu danda'a, wantoota akkasitti ture. Isa kana akkamitti ofirraa jijjiiruu dandeenyes ni dandeenya. Biyyi keenyas gaariidha. Wanti an godhaa jiru kuni waan sirrii godhaa jira jenneetiin waan yaadu kana mootii dhaqqabuu dandeenye akkamitti kana shift gochuudhaaf kuni paradigm shift jenneetiin kaasuu dandeenya jechuudha. Paradigm shiftiin baay'ee akka nama tokkoottis akka biyyaattis akka seenaattis bar paradigm shiftii baay'eetu jira akka biyyatti illee akka seenaatti illee kan jijjiirama jechuudha. Nuti waa'ee teknooloojii irraa haasofne jettee reefu yeroo kaastu waa'ee teknooloojii wal qabateetu iyyuu paradigm shiftiin ni jira. Jijjiirama jechaadha wanni kun walumaa galatti sigalee jiraan namni gaafa jalqaba smartphone dhufu yookaan bilbilli gaafa dhufu yeroo namni bilbila qabatee deemu ni maraate faajanii sanboodha maal ta'e sammuun namaa hundinuu shifti ta'ee jira karaa teknooloojiitti jecha amma mootu paradigm shiftii gara AI itti illee shifti taanee jira. So kana mootu sammuun keenya mootu akka nama personaliitti yeroo gadi buusnu ofii keenya of jijjiiruudhaaf jireenya nuti har'a irra jirru kun tokkoon isaadha waan nuti kaleessa consume gochaa turre waan nuti kaleessa yaadaa turre biliifii nuti qabnu waan ilaalcha waa'ee tokko barnootaatis ta'uu danda'a jireenyaatis ta'uu danda'a hojittis ta'uu danda'a jireenyuma keenya kanarrattu wanti guddaan wanti murteessaan sammuu keenya keessa jira. Sammuun keenya kun ammootu kan deemuun conscious mindii guyyaa irraa ammaan tan akkanatti akkasiif taanee itti fayyadamnu kan osoo hin ta'in subconscious mindidhaan subconscious mindii waan save godheen ati osoo itti yaadiin ganama kaatee waan gootu qabdu gootee ganama kee dhiqadhee fuula dhiqadhee jettee yaaddu bakka osoo beekiin goota kaatee kun kan dhufu maalirraa paraadaayimii kan kee already waan save godhee waan jiruuf subconscious mindiin drive si godhachaa akkatti waan san gootu. So fundamentally waan kana ofirraa jijjiirree ani waan baay'ee na ajaa'ibe tokko beektaa sammuu keenya program gochuu hin danda'amu. Ofii keenya karaa ofii barbaadutti sammuu keenya jijjiirree consciously yaadnee steppii godhanu goonee of jijjiiruu
sammuun keenya jijjiirame taanaan ammootu akshiiniin keenya ni jijjiirama, haalli keenya ni jijjiirama, jireenyi keenya ni jijjiirama. So wanti nuti amma irraa haasa'uu deemaa jirru jijjiirama akkasiisanii jira. Shiifti goota maayindii kan kee karaa ofii barbaadutti karaa ofii jijjiiramu ofii barbaadutti. So sirritti qabxii baay'ee gaarii kaaftee paraadaayimiin kun maali kan jedhu yaada maybe nutiif waan salphaa ta'eef wanti jechuu dandeenya. Garuu paraadaayimiin kun maali yoo kan jennee ilaallu ta'e paraadaayimiin operating systemii ilma namaati jechuudha. Walumaa galatti akkaataa namni tokko itti operate gochuu danda'u kunillee mental frameworkidha jechuudha. Akkaataa nuti itti yaadnu akkaataa akti itti goonu wanti kunniin hundiinuu paraadaayimii jedhamu jechuudha. Paaworiin keenya guddaan hin mul'atu. Paraadaayimiin kun hin mul'atu. Garuu paraadaayimiin kun operating systemii sammuu keenyaa jechuudha. Fakkeenyaaf operating systemiin kompiitara irratti fudhachuu ni dandeetta. Fakkeenyaaf kompiitara irratti operating systemiin akkaatuma wanta itti program ta'e saniin fakkeenyaaf kompiitara tokko akkaataa itti program ta'e saniin kan hojjetudha. Nutis illee sammuun keenya akkaataa operating systemii mataa isaa qaba jechaadha. Akkaataan operating systemii mataa isaa kun immoo akkamitti hojjetame wanta program ta'etu jira. Akkaataa nuti itti yaadnu, akkaataa nuti addunyaa kana itti arginu. Wanni suniin immoo yoo wanti dhufu environment keenyarraa waan adda addaarraa itti dhufaa deemna. Waan adda addaarraa dhufuu danda'a. Garuu walumaa galatti operating systemii nama tokko har'a sihiin tuni anillee kuni yoo waan tokko yaada tokko irratti waliif hin galle ta'e yaadachi sun maalirraa dhufe beekta? Operating systemii sammuun kee itti yaadu ilaalcha waan ati waan sana itti yaaddu ilaalcha kiyyaan akkaataa sammuun kee operate itti ta'e sanitti garaagarummaa qabaate jechuudha. Kun immoo eessaa dhufe yoo kan jennu ta'e program ta'e jechuudha. Yookiin immoo qajeelfamni garaagaraa itti kennamee sammuun keenya kun nyaatee akkaataa itti guddan. Fakkeenyaaf akkaataa warri biyyoota faranjii keessa jiru ta'uu danda'a. Mee ijoolleema yoo laalte bar warroota biyya alaa kana yoo laalte warra biyya keessaatiin osoo laalte akkaataa even sammuun keenya itti guddatee fi akkaataa sammuun namoonni biyyoo nambaatti guddatan kan osoo laalte haalli guddinaa, haalli oolmaa, haalli naannoo sanii hundiniyyuu maal godhe sammuu keenya kana program godhee jira jechuudha. So nuti kan ittiin operate taanu, kan ittiin act goonu, kan ittiin ejjennoo garaagaraa fudhannu akkaataa sammuun keenya program itti ta'esanitu akkasii jechuu. Kanaafiyyuu operating systemii sammuu keenyaa kana mootiyyuu jijjiiruun ni danda'ama. So walumaa galatti yaani kaastee amma namni kamuu namni amma bara gizee garii maal jaama jireenyi irra jirtu siin taane taanaan ka'ii jijjiirii maalidhaa gizee jettu maal siin jaa namni akka kun onumaan godhaa numan dalagaa yookaan mootu akkanatti godhu jira garuu wanni jijjiiramuu hin jiru ni jiraamti reessa sababoota murtii wanti gochuu garuu wanti takka ati waan san itti amantee waan kana nin jijjiira jettee wanni hundi sammuura murtaa. Akkaataa itti yaaddu, akkaataa itti operate goota akkuma operating systemidha sammuu keenyaaf jecha. So kanaafuu yoo itti yaaddee murteessitee waan san kan goonu ta'e waan san gochuu ni dandeenya. Kanaaf yoo akka dargaggootaatti, akka shamarraniitti, akka biyyaatti, akka oromootti akkuma kamittuyyuu paradigm shift nu barbaachisa maal jettaati? Baay'ee nu barbaachisa. Baay'ee keessattuu akka hawaasa keenyatti ani nuti egaa biyya baane baay'ee turree jira. Waan tokko kan tajaajiltu jira. Biyyaan baa kuni akkaatuma biyya jirtuu saniin sammuun kee baay'ee wanti ta'a operate ta'a shift ta'a. Akkaataan ati waan sun itti ilaaltu guyyarraallee osoo even hin beekin haa jijjiiramuu qabaane haa ilaalchi jijjiiramuu qabattee ol kaatee jijjiiramuu yoo sun ta'in haalli naannoo keetii suniyyuu sammuu keessarratti jijjiiruu danda'a sirritti. Kanaaf akka biyyaatti immoo even sila an hawaasa kiyya kana almost waggaa 10+ namoonni gaggaariin jiru, namoonni yaada ajaa'ibaa qaban jiru, namoonni guddina barbaadan jiru, kan guddatanis jiru, kan irratti hojjetaa jiranis jiru. Garuu as we can say majority ummata keenya like akka waggoota lameen darban kana keessattuu baay'ee dhiheenyaan sababa barnoota YoursTech Academy fiduudhaan sababa hojiitiin wantoota adda addaatiin like kara biyyaa kanatti wanti godhaa turre akkuma hawaasaatiitu wanta taajjabe tokko maali paradigm shift nu barbaachisa. Like hin danda'amu wanti tokko it's not achievable jedhanii amanuun waan tokko by the way nama
Ameerika magana keessa jira meetariitii amma nu arguullee danda'a. Like wanta yeroo nuti waa'ee YoursTech Academy irraa wanti godhaa turre keessatti haasaa wayii argumentii wayii kaasnee wantoonni nuti kaampeen godhaa turre suni baqa namni Afrikaa keessa taa'ee biyya alaa waliin hojjechuu hin danda'u waan jedhu ilaalcha akkasii iyyuu qaba jechuudha. Maaliif information ofii isaati maybe waan akkasii waan hin qabneef addunyaan kama inni beeku san qofatti fakkaachuu danda'a. Kanaaf hin danda'amu waan jedhu mooyii waan yookiin duruu himayyuu wanti jedhamee waan qabatee jiruu fi haala sanii tokko argumentii wanti haasawni lamaan jidduutti uumamee laa akkana wanti akkana jira ni danda'ama nuti biyya baqaa keessa teenyee waan silaa namni gochuu hin dandeenye goonee jirra abbaa kaampaanii taanee jirra biyya baqaa keessatti biyya like keessattuu biyyi baqaatu nu waladdaa keessattuu biyyi kuni like haala hin yaadamne keessaa jechuu kan nuti baanee har'a sadarkaa kana geenye jechuudha fura darbinee wanti keenya hawaasa keenya kan tajaajilaa jirru kanaafiyyuu maali kun eessaa dhufee yoo ta'e paradigmii keenya jijjiirre jechaadha wanti waan biraas waan ta'e kanaaf like akkuma wanti itti paradigmiin kun sirritti waan irratti hojjetamuu qabuu fi akkuma hawaasa guutuutu wanti sirritti nu barbaachisudha yoo danda'ame ani maaliin jedha yeroo hundaayyuu self developmentiin akka barnoota tokkootti from KG yoo jechuu dadhabde gola tokkorraa lamarraa kennamuu qaba seriously kennamuu qaba maaliif beektaa guddina tokko akka mootummaatti illee demand gochuun akkuma jiru ta'e akka hawaasaatti illee demand gochuun akkuma jiru ta'e garuu guddina tokko kan fiduu qabdu dandeettu paradigm kee yoo shift kan ta'u ta'e ati operating systemiin sammuu keetii akka maatii keetiitti yoo kan hojjetu ta'e fakkeenyaaf mana barumsaa sun ooltaa ABCD ni barattaa tokko eda'uu tokko lama jettee barattaa x plus is equals to 1/3 ta'e under root kana barattee hanga 9ffaa fi 10ffaa geettullee kanuma baratta garuu maatiin kee maybe hanga keetiyyuu hin baranne ta'a which is wanti si guddisanillee waan barbaadisii godhaniyyuu garuu ilaalcha adda tariitii sitti hin uumne ta'a isaan akka ati jabaattu akka nama cimaa taatu akka ilmi namaa waan tokko gochuu danda'u kana sitti hin himne ta'a kanaafiyyuu maal gochuu qabarre mana barumsaa keessatti ABCD fi maatii irratti tokko eda'uu tokko akkuma jiru sana self developmentiin dabaluu qaba kana jechuun keessattuu namoonni dhiibbaa uumuu danda'an waan kana sosirratti irratti hojjetanii baay'ee gaarii isa kana yoo dabalan nuti akka biyyaatti kan guddachuu dandeenyu ijoollee daa'imman irratti yookaan hojjechuu hin danda'amu ta'edha jechuudha. So kanaafuu biyya jijjiiraa akkuma hawaasaatti nu fayyada jetti sana ta'uu qaba jetti sana waan baay'ee importantii waan ta'eef kan si kaase. So amma isa kana akkamitti yoo kan danda'amu ta'e fakkeenyaaf waan tokko ani gochuu ni danda'a achiif gochuu ni danda'a yoo kan jennu ta'e waan sana step by step akkamitti gochuu dandeenya kan jedhutti osoo qabxiilee garagaraa kaafne baay'ee gaariidha natti fakkaata reprogramming rewriting the program that we have been implemented in our mind so wanti hundi paradigm irraa dhufa wanti hundi yaadarraa dhufa wanti hundi ammoo biliifii kan kee akkaataa atitti amantu dhufa ati maal godhuu fagoo deemte ammoo waa ogeessuma waa'ee teknooloojiitu haasofnoo akkuma amma reefu jechuuf kaatee wanti kun hin danda'amu Afrikaa keessa teessee doolaaraan dalaguu hin dandeessu yaani ni jira mitire kanumarraa hoo eegallee anama maali beektaa I wish jecha namni hundinuu osoo hubate keessattuu waa'ee barumsaa wal qabatu keessattuu waa'ee teknooloojii keessattuu waa'ee jijjiiramaa keessattuu wanta akka biyyaatti nu barbaachisu akka generationitti jijjiiramuudhaaf nu fayyadu irratti namni martinuu osoo waan kana itti yaade namni martinuu osoo waan kana lakkii noo akkasii miti Oromoon hin barattu faasin jaan dhufanii kana nuti jijjiiruuf deema baay'ee namoota akka keenya hedduu fidda ballee addunyaa Oromoon hayyuu meeqa qabdi Oromoon nama barate meeqa profeesaroota meeqa qabdi naasaa sadarkaa looreetitti namoota pireezidant Ameerikaatiin shillimaata argatan meeqa jira naareeshinii kuni guutumaan guutuutu jijjiiramuu qaba maaliif especially barnoonni nuti barachaas guddanne
Sigalee abbootiin keenyas teknooloojii barachuu baatanis amantaa baratanii hagam takka akka isaan impact godhaa turan ni beekna. Sigalee ati karaa kamiinuu baradhu sammuu ilma namaa kana ati bartee sigalee barumsi eessattillee vaaliuudha barumsi. Si jijjiira barumsi. Ati yoo humaa takka hin qabaanne yoo barumsa hin qabaanne beekumsa yoo hin qabaanne eessattillee humaa gochuu hin dandeenyu. Ka barate wal gadi wanti si godha. Kunoo yuunivarsiitii baradhee maaliin taane siin jaa. Kunoo digirii qabadhee humaa no akkas jenniiti ka hin baratin ammootu mooraalii isaa cabsina. Ka ganaa hin baratin akka inni barumsa fedhii dhabu akka inni jijjiiramaaf fedhii dhabu bakka yookaan ammootu akka waan hiyyummaan tun akka biyyatti nutti kennamteetti yookaan ammootu akka dhalootaan bakka isin hiyyummaan jiraachuudha akkasitti akka amannu kan nu godhu wantiin kun jijjiiramuu qaba. Exactly by the way asitti wanti si kaasuu barbaadu tokko maali? Like akkana hin taatu kan barate eessaan geenye kun waan degree fudhadhee akkana like wantoonni nuti sammuu walitti facaasnu kuni more akka nuti confidence dhabnu yoo akka hope qabnu ilmi namaa bar abdiidhaan jiraata. Akka nuti abdii dhabnu waa'ee eebbifamtee barattee hojii qabattaa qofaan kan daa'imummaa irraa nutti himamaa guddanne suni akka kan qofa ta'e waan amannee jirruufi inni kuni wanti waliin jennu kuni impactiin akka sooshaalitti walirratti uumaa jirru kuni jechamni baay'ee nama miidhuu danda'a. Fakkeenyaaf numa fudhadhu nuti silaa already like self development irratti baay'ee ofirratti hojjennee jirra. Barnoota garagaraa barannee jirra. Koorsiilee yoo xiqqaate 15 ol fudhannee jirra. Koorsiilee garagaraa jechuudha. Ka teeknooloojiitiin dabalatee silaa numa hin cabneef malee namoonni baay'ee qunnamnee keessattuu bara kanaa fi bara darbe namoota baay'ee qunnamnee namoota gurguddaa jedhaman qunnamnee like waan barnoota kana waan deemnuuf maal nu jedhaa turani laa namni hin baratu namni keenya hin baratu inni sodaatan jalqabumaayyuu jechi kun eessaa akka dhufe naaf hin galu maaliif like nuti itti deemnee haay uummanni keenya ni barata wantoota namoota gurguddaatu jira warra barateetti nuti barsiisee nuti sadarkaa keenya kanatti immoo teeknooloojii barannee isa kana afaan oromootiin barsiisna ilees ni dandeenya namni baratu ni jira fakkeenyaaf online yoo namni miliyoona 6 kan jiraatu ta'e nuti kan hojjennu miliyoona 6 irratti namni fakkeenyaaf miliyoona takkaan hordofamee arrabaa fi maaliidhaan beekamee yookiin mootu waan namatti toltuuf maal kana himee yookiin follower wahii argate IDB maal sin jedha gaafa ati laa waan barnoota irratti kottu waliin hojjenna gaafa ta'e jechuun maal sin jedha ay namni keenya bariin baratu oromoon bariin baratu sin jedha baay'ee nama tokko qofaanti kan naan jedha namoota hedduu naawwatiin eeguu qabda akka waan walii galaniitti silaa kan barate wayyoo qabachuun illee maal sin jedha beekta demoralize godhuuf deema jecha namni keenya hin baratu sin jedha laa namni keenya ni barata nama barsiisutu dura hin jirre ati osoo kan foloorii qabdu kuni namni keenya waan gaarii irratti hojjetteetiin namni keenya akka baratu waa'ee barumsaa kan haasoftu ta'e foloorii keessuun sirraa barachuu danda'a deebi'ee bor nama biraa barsiisuu danda'a situ irratti hojjetin situ rakkoo qaba malee hawaasa keenyaa miti kanaafiyyuu hawaasa keenyaan hin baratu hin jedhini ufii keetii yoo baratteetiin hawaasa keenya hin barsiisne ta'e hawaasni keenya hin baratu jetteetiin hawaasa keenya irratti farrajiin kan jedhu sanii diffeendi ofirraa godhaa turre jechuudha amma sitti deemnaa yeroo gabaabaa keessatti namoota hedduu barsiisne like kun achievement guddaadha hamilee guddaa nuuf yeroo jecha so isa kana waan kan Stefan jidduudhaan si buuse kanaafiyyuu maali nuti kan akkasitti nu onnachiisee kanatti nu oofee sadarkaa kana nu fide maali qaatullee jechuudha paraadaayimii keenya jijjiirre ilaalcha keenya sana jijjiirre jechuudha so gaafa jalqaba waa'ee kanaa sitti himeetu tureyyuu jalqaba waa'ee paraadaayim shiftii kana gaafa dhaga'u jecha waa'ee self development akkuma beektu kitaabolee adda addaa illee ni dubbisaa minaaman garuu maal jee yaada motiveeshiniin akka waan importantii ta'eetti ni jiraametiire so gaafa kan waa'ee paraadaayim shiftii kana dhagayan maali paraadaayim shiftiin san booda xiqqoo riisarchii gochuu yeroo eegalu sammuun keenya kuni akkaataa nuti operate itti goone akkaataa nuti itti guddanne naannaa nuti itti guddanne namoota naannaa keenya jiran kanarratti hundaa'eeti wanti nuti yaadnu akka waan nuti wanti nuti beeknu sun qofti addunyaarra jiruutti agarte yookaan ammoo wanti nuti jennu akkaataa nuti itti yaadnu sanitti akka jijjiiramu hawaasa wanti guutuu naannoo sana jiruutu ilaalu so as deebee okay so kana jechuun namni tokko yoo sammuu fiidha paraadaayimii shiftii kana yoo guutumaan guututti shift gochuu danda'e which is anis biyya kana keessa taa'ee biyya baqaa keessa taa'ee waan kana jijjiiruun hin danda'a waan joona keessatti uumecha sigalee so which is gaafsan now bilbilli na harka jira laptooppii hin qabu wanti na harka jira maal gochuu dandeessa amma hiyyee paraadaayim shiftii wanni jedhamu ni jira
yoo sammuu jijjiirteef jijjiiruu ni dandeessa. Kuni maali wanta calma ja'ame osoo hin ta'in wanta saayikolojiidhaan mirkanaa'ee wanta qorannaa adda addaatiin mirkanaa'ee namoonni guguddaan addunyaa irratti sadarkaa guguddaa gahanillee yeroo gorsallee kennan jalqaba sammuu kee jijjiirii. Jalqaba namni tokko hin baratu osoo hin ta'in namni barate eessa jira eenyufaadha warri baratanii hoo eessa gahan karaa kamiin baratan. Kana laalteeti sammuudhaatti immoo turii proogiraam of goota sammuu kan kee akka haaraatti deebitee abbaan fedhe asii iyyee gaafa sammuun kee jijjiirame jecha abbaan fedhe asii wajji ati hin dhageessu gaafsan. Dura deemuu malee kaayyoo duratti argitu san malee sitti mul'atu. Garuu yoo motiveeshiniidhaan deemte hoo har'a naqaa gizee jettuun ilaaleedha boru yoo si dabbare ammoo dhiisuu dandeessa. Hojiis bakka kanatti maaltu dhufa disipiliin wanti jaamus as biratti dhufa jecha. So bakka sammuu keenya kana akkaataa yaada keenya akkaataa amantaa keenya bakka kamuu jiraadhu addunyaa tanarratti bar qilee feeti keessa baadiyyaa feeti keessa jiraadhu yeroo ammaa kana keessattuu yeroo teknooloojiin akkana babal'atee jiru kana keessatti bakka feeti teessee impaaktii uumuu dandeessa. Bakka feeti teessee addunyaa irratti mul'achuu dandeessa. Bakka feeti teessee barattee jijjiiramuu dandeessa. Yeroon kateenyee namni duraan barattoonni baadiyyaadhaa kiiloomeetira meeqa guutuu miilaan deemanii barachuu danda'an amma ammootu ifaan jiraate taanaan mana ofii ta'anii eessattillee kilaasii yoo seenuu nama hafu deemaa jira. By the way yeroo darbe wanta mootummaan Itoophiyaa dubbate tokko ni argeen ture. Waan nuti waggoota lamaan darbe jechaa turre like waggoota dhufan keessatti even namni yuunivarsiitiilee cufamuu danda'u. Sadarkaa onlaayinaatiin barachuu hundi ni jechuudha. Sadarkaa sanitti jijjiiramuun waan dhufuufi wantoonni akkasaa sun hundi jijjiiramuu danda'a. Wantoota manatti teessee barataa. So wanti guddaa walumaa galatti wantoota adda addaa ni danda'ama jedhanii amanuudha. Mee isa kana fakkeenyaaf nam tokko paaraadaayimii isaa kana jijjiiruudhaaf maal gochuu qaba kan jedhutti yoo deemne bareeda natti fakkaata. Asirratti mee qabxiilee takka lama hankaasu. Jalqaba irratti namni proogiraam taanee jiruuf hin jenne mira akkaataa itti guddannetti ilaalchi kenna akkaataa itti guddanne seenuu opereet kun ilaalchi kenna kana jijjiiruudhaaf rewrite gochuu qabna jechaadha. Like paradigm kana shift gochuudhaaf jijjiiruudhaaf akkamiin rewrite goona proogiraam reprogram goona jechaadha ibsne. Wantoota fakkeenyaaf reprogram gochuudhaaf mootu steppiin jalqabaa inni guddaan awareness waa'ee ofirraa beeku. Waa'ee ofirraa ati ofii of hin beekne of jijjiiruu hin dandeettu. Ani tariiti har'a yeroo si wal argu ego kiyya ol kaasuudhaaf akkasuma ammoo sirritti of kaasu baqa si gadi hin jiru takkaaf yookiin hin beeke jedheetiin sitti of gagarsiisuudhaaf ni beekan akkana yaaddu fa'aa jechuudhaaf wantoota adda addaa aktis gochuu danda'a. Waan yookiin jirre jechuudha. Attari wooma sana wanta garuu ufii kiyyaa deep down ufii kiyyaa sirritti of beeka. Maaltu waan gaarii gaarummaa yookiin ciminaan qabu maaltu ciminaan hin qabne deebineetiin uf beekuun sun uffattashuun baay'ee murteessaadha. Steppiin jalqabaa waa'ee ofii kanaayyuu beekuu an akkamitti yaada fakkeenyaaf eessa jiraanii sigalee maalirra jira kaleessa eessa turee dhamaarra jira boroo garamitti deemuu hidha. Fakkeenyaaf yoo uffattash wantoota adda addaa barnoota ta'uu danda'a wantoota adda addaa jalqabuu dandeessa. Kanaafiyyuu waan jalqabde sana namni dhaabe fakkeenyaaf waan tokko jalqabee yoom dhaabe akkamitti dhaabe barumsa adda kutte ho'i akkamitti adda kutte maaliif adda kutte teekun uffattashuun deebiteetini waan akka fakkeenyaaf waan tokko dhaabuudhaaf waan jalqabe tokko dhaabuudhaaf no maali sababoonni irra deddeebiidhaan waan sana akka dhaabu na godhan no kun steppiidhaan itti uffattashu keessaa isa tokko jedhee yaada. Inni biraa ammoo kan eeggabeene booda maal uf dhorkuu qaban wanni guddaan aseema. Waan tokko fakkeenyaaf already maaliif akka waa wahii jalqabdee dhiistu beektee jirta wantoota akka dhiistuuf si godhisan immoo gufuu sitti ta'uu san immoo sababoota yeroo irra deddeebiidhaan godhan beektee jirta. Asitti ammoo inni guddaan maali wantoota sana akkamitti avoid gootee fakkeenyaaf wantoota akkamitti irra aanuu dandeetta. Wanni guddaan bira tana jijjiiruu dandeetti taanaan excuse sababoota sanniin uf jalaa dhabamsiiste taanaan waan jalqabde tokko itti fufiinsaan hojjechuu barbaade taanaan wanni guddaan isaa jechuudha. Asirratti immoo yoonni guddaan akka fakkeenyaaf hin gargaaru ani waan akkanaa kana ta'uuf
ta'uu barbaadaa osoo hin ta'in ani waan akkanaa kana ta'ee jiratteetiin jalqabu fuutti amanuun waan guddaa fakkeenyaaf sammuun keenya akkasitti hubata. Yes akkasitti hubata fakkeenyaaf nama ganama sa'aatii 5tti yoo kan ka'uu barbaadu ta'e yookiin akka Itoophiyaa sa'a 11 jedhanii sana ani sa'a 11 ka'uu barbaadaa jechuudha osoo hin taane ani nama sa'a 11 ta'uu jedhanii tufamansiise. Staayila sanii already ta'ee jiretti yoo kan ofitti timtu ta'e staayila sanii sirriitti sammuu amantee gara si deemte waan san gochuun sitti hin ulfaatu jechuudha walumaa galatti. So kana jechuun barbaada like next itti aanu deemneetiniin like waan kana gara wanti itti adeemnu mee step itti aanu fakkeenyaaf identity faa waa'ee identity fakkeenyaaf asirratti adda baasu mee kanarraa maal jettaas jechuun barbaada. Tartiiba baay'ee kaasnee jirra yaadota kaasnee jirra jijjiiramni sammuurra murtaa'a sammuu san immoo erga jijjiirtee booda mootu akkuma jettee eessa akka jira akka jirtu maal akka jijjiiruu barbaaddu maal akka gochuu qabdu kana hunda erga beektee san booda mootu hir'inni kiyya maali jabinni kiyya maali ani eessatti yeroo baay'eef duubatti deebi'a jettee erga identity wanta gochuu barbaaddu san especially ammoo goal waan jedhamutu jira biratti jecha ati yoo bakka deemtu yoo beekne karaan kamuu eessallee si oofaa jedhama mitiire so gooliin keenya destinationidha jecha argite gooliin nu barbaachisa jecha maaliifi ati identity gootee maal akka sirreessuu qabdu yoo beektee wanta hundaa yoo erga beektee jijjiiramuu akka qabdu erga beektee garuu maaliif akka gochuu qabdu goolii waan jedhamu jecha so gaafa san qabaattu maal goota eessa akka deemuu fi karaa deemtu san ni beekta jecha bakka itti deemuu barbaadu san destination itti gahuu barbaadu san ni goota amma yaada itti reef kaastee walitti yeroo si fidu namni tokko maal jedhama beektaa yoo jijjiirama barbaadee goolii keessa jirtaa miti fakkeenyaaf namni tokko ati amma CEOdha waggaa 2-3 dura mootu yeroo of yaaddu normaal jetteefaaf yaaduu dandeessa garuu gaafsan yeroo goolii kaayyattu maal gochuu qabda ani YoursTech irratti CEOdha ta'uuf deemaa miti bara so gaafsan maal godharee sammuun kan kee akka nama CEOtti jiraachuu eegalta. Sa'aatii kan kee akkasitti hordofatta akkasitti act goota gaafsan akka waan san gootu ammoo sammuun kan kee maal godha karaa sanitti si oofa jecha so kanaafi akkana ta'uu barbaadaa osoo hin ta'in ani akkana maaliif gooliin kan kee already waan sani waan ta'eef jecha so bakka gochuu barbaadu san no ani developera ta'uu barbaadaa osoo hin ta'in ani developera amma trainingii gochaa jira barachaa jira step by step maaltu akka gochuu qabu. So kana erga beeknee booda ammoo self discipline waan jedhamutu jira. Eessa akka deemtu beektee paradigm shift akka gochuu beektee so discipline yoo hin qabaatin motivationii qofaan humaata akka gochuu hin dandeessu. Yeroo hundaayyuu ani discipline wanni jedhamu kun beektaa duraan wanti na fakkaata akka waan ni jira mitire garuu boodarraa discipline wanta hunda keessatti barbaachisaadha jireenya kee keessatti. Even wanta gochuu qabdu irratti self respect irratti self discipline irratti namoota irratti wanta gochuu barbaadu irratti bakka yeroo sanii maal taata sammuun kan kee akka uummata guddaatti akka uummata successfulitti sigalee deemuu eegalta maaliif tokkoffaa irratti wanta gochuu ni barbaada jettu sanii sistema uumtaaf. Sistema oluma ka'ee namni tokko guyyuma takka lafaa ka'ee waan takka hin ta'u. Waan san bira akka si geessu ammoo guyyaa takka motivate taatee guyyaa tokko dhiisuu dandeessa yoo motivation idhaan deemte. Which is wanta lallaafistee maaliif guyyaa takka daqiiqaa 30 boruu sa'aatii takka jettee akka sammuu kan keetitti hin ulfaanetti karaa itti fan gochuu dandeessutti akka sistema keessa of seensiste sammuu kan kee kana jecha atomic habit ni beektaa atomic habit keessa wanni tokko maali wanta interact si godhu walitti fidii waan gochuu barbaadu san jaama miti akkasiin salachaane yookaan ammoo akka hin hifanne waan san wanta gootu keessatti wanta jijjiiruu barbaadu san habitii jijjiiruu barbaadu sanii fi sila xiqqoo interest si godhu walitti fiduudhaan siistemoota akkasiisan yeroo uumtu osoo itti yaadin maaliif sammuun keenya dirqisiisuu illee hin jaalatu baay'ee kana godhu qabdu ittiin illee waan san already of duuba si jalaa deebi'a waan ta'eef suuta siistema keessa galchitee discipline taatee waan san irratti wanta gochuu barbaadu san irratti discipline taatee wanta san irratti yeroo kan deemtu taatee consistency dhufachaa gaafsan gaafa consistencyidhaan wanti jettu ammoo jijjiiruu dandeessa. Kaajaa'ibate wanta haala gaariidhaan ibsitee keessattuu discipline kanarratti
consistency kaastee jirta. Consistency yookiin itti fufiinsaan waan tokko gochuuni sanumaayyuu wanti walumaa galatti ati bakka nam tokko fakkeenyaaf nama baay'ee successful ta'e tokko dhufee yoo kan na gorseetteeni just consistency dha waan tokko dalage yoo siin jedhe bakka akka nama kitaaba guutuu si kenniti. Consistency ni waa hunda be a consistency dhaan bakka waan tokko itti fufiinsaan hojjechuun baay'ee murteessaadha. Waan sun akkamitti goota consistency fakkeenyaaf maal jechuudha. Consistency ni guyyaarraa waan tokko jaalatteesi jibbiteesi waan san fakkeenyaaf ganama hunda yeroo ka'eetiniin ispoortii dalaguu qaba yoo kan jettu ta'e ganama ka'ee dubbisuun qaba yoo kan jettu ta'e waan sana no matter what daqiiqaa 30 yoo ofirra qabdu ta'e waan biraaf jalaa dhisa. Taayimii sanarratti you have to be very serious. Maybe time san gochuudhaaf tarii akka ati jette kanatti waan gaggaarii waan fannu goosisu wal bira goonee hanga sistema keessa of galchuudhaaf wantoota akkasii fayyadamuu dandeenya. Haa ta'u garuu wanta goonu sana we have to be serious about that. If like fakkeenyaaf amma muuxannoo tokko irraa si fakkeenyu consistence power automa podcast kana yoo goonu jidduudha waan Facebook irratti post godhee jira fakkeenyaaf jechuudha. Osoo hin eegaliin dura jechuudha. Kun maaliif godhe? Osuma fiidu maaliif goota? Kuni consistency dha. Guyyaarraa sa'aatii hojiitti wanta tokko gochuu yoo kan qabaatu ta'e waan sana gochuun dirqama isin jechuun barbaada. Inni biraa mootiyyuu naannoon kee environmentiin baay'ee murteessaadha. Iddoon ati ooltu sun baay'ee murteessaadha. Environmentiin maal si godha? Waan biraatti illee miti kan inni si godhu. Schedule kee disciplinii kaayatte sana waan guyyaarraa waan akkanaa godhuu jettu sana si harkaa wal keessa dhaha. Fakkeenyaaf ati hiriyoota adda addaa kan qabaatu ta'e hiriyoota maaliif yeroo baay'ee hiriyaa kee waliin waan tokko godhi jedhama. Cause waan sanarratti akka wal gargaartaniif yoo tokkoyyuu kan laafatu ta'e tokkotu kaasa. Garuu ammoo yoo hiriyyaan tokko waan biraa keessa kan jiru ta'e kan biraallee alama biraa yoo keessa kan jiru ta'e fakkeenyaaf ati uf jijjiirrattee kaatee ilaalchi jijjiirrattee kaatee hojiitti hiikuudhaaf kaatee yoo kan deemtu ta'e yoo hiriyyaan keessa bilbilee aboo kottu ni baanaa yoo kan siin jedhu ta'e sa'aatii silaa waatti hojjechuu hedduu sana ati dhiistee jirtaa yoo kaatee tolyetti. Eenyummaa seesiif himaa kan jedhan sani waan ta'eef like waan sana itti gootaatti kanaaf jedhi hiriyyaalee kee ignore godhee osoo hin taane garuu sa'aatii waatti hojjettu sanaaf jettee environmentii kee jijjiiruun si barbaachisaadha. Dirqama jechuudha. Namoota waan ati godhaa jirtu san keessa jiranii walii walitti Yes. So namoonni suni distractionii sitti fiduu iddoon ati ooltu sun distractionii sitti fiduu danda'a. Yoo iddoo hiikan oolte iddoo sanarraa hafuun si barbaachisa. Kanaafiyyuu distractionii ofirraa remove gochuu qabda. Namoota gaggaarii waliin fakkeenyaaf akka wantiititti namoota gaggaarii waliin of marsuudha. Namoota gaggaarii waliin of marsuu gaafa jennu nam tokko dirqama namni kun badhaadha jechuu qofaa miti. Nama fakkeenyaaf kaayyoo kee waliin deemu fakkeenyaaf kaayyoo kaayatte tokko jira fakkeenyaaf yoo kan doktora ta'uu barbaadu ta'e injiineroota waliin ooluun qabdu jechuudha. Yookiin nama injiinera ta'uuf deemu waliin ooluun qabdu. Like kana jechuun like injiinerummaanis doktorootsi waan gaariidha. You see kun biyya ijaaraa kun fayyaa namaa eega. Kanaafi like waan sanaan tokko gaafa filachuu qabda jennu namoota filachuu qabda jennu namoota specifically wanta si keessan irratti si gargaaruu danda'a waliin ooluu danda'uu qabda jechuu barbaadeeti. So kan biraa mootiyyuu actioniidhaan garagaraa fudhachuudha. Actioniidhaan gaafa fudhattu takkumaan guddaa ofirratti baachisu osoo hin taane suuta fudhachuu danda'uu qabda. So gara dhumaatitti deemnaa and wanti dhumarra jirmoo yaa repetitionidha. Repetitionii irratti akkam ta'uu qaba kan jedhu wanti fufte fakkeenyaaf that's it's the real game jechuudha. Repetitioniin wanta hojjettu sana amma paradigm keenya jijjiiraa jirraa mire wantoota hedduu kaasnee jirraa uf argannee jirraa wantoota gochuu qabnu beeknee jirraa wantoota sanatti immoo guyyaadhaan akka hojjechuu qabnu disipiliinii kaannee jirraa kan itti aanu maali wanta kana sarkilii keessa galchuu sarkilii keessa galchiteetiin guyyaarraa waan san repetitionii karoora torbaan tokko kan kaatu ta'e torbaan itti aanu breaking godhin
torbaan itti aanullee karooruma kaatti saniitti fufsiisi. Ji'aatti, jiini waggatti, waggaan waggatti. Osuma jedhu waggaan dikeeditti jijjiirama. Ati haala sanaan yeroo muraasa keessatti waan nama ta'uu barbaadu sana steepiin kaattee booda nama sana taatee uf jijjiirtee paaraadaayimii kee jijjiirtee jireenya keetillee jijjiiruu qabdaan jedha. Wanti itti dabaltu jiraatti itti dabali yookiin immoo gara goolabbiitti deemuu dandeenya jechuudha. Waan baay'ee kaasnee jirra wantoota baay'ee irraa haasofnee jirra walumaa galatti wanti ani dabaluu barbaadu jiraate tokkoon jireenya jiraannu san jireenya itti deemuu barbaannu san jireenya jijjiiruu barbaannu san itti yaannee sigalee sistemaatikaalii istiraatiijikaalii itti deemtee wanta san maaliif waqa hin danda'amu jaamee jira miti wanti hin danda'amne hin jiru. Addunyaa tana akka ati barbaadutti jiraachuu ni dandeessa. Kuni waan ani jee miti waan ati jettee miti waan addunyaan ittiin jiraataa jirtu. Namoota guguddaa akkamitti achi gahan jettee yaaddu kanneen hundaa wanti ittiin isaan gahe maali? Tokkoon waan godhan irratti paraadaayima isaanii shifti godhan goolii isaanii kaayyatan waan sirritti disipiliin ta'anii ofitti waan yaadan san waan karoorsan san goolii kaayyatan san irratti disipiliin ta'anii konsistaansiidhaan haga barbaadetti ulfaatee dhiisee sigalee lakki mootiveetiin taane har'a tanaan irraa baruun godhaa jettee deemte baruun sun yoomillee dhufu jecha which is irratti wanti taate konsistaantii taate waan san irratti deemte wanta jijjiiruu barbaadu san itti yaaddee sigalee takkaan jechuudha. Kana ta'uu barbaadda bakka of keessa sanitti haala sanii of jijjiiruu yookaan barbaaddu ta'e jijjiiramni ni dhufaa ni danda'ama jecha. So kanuma wanti nuti iddoo galatoomii boontu haala gaariidhaan sagantaa gaariidha namoonni keenya baay'ee irraa fayyadamu jedheetiin yaada. Asumaaniyyuu mootiyyuu namoonni barnoota teeknooloojii afaan Oromootiin barachuu barbaadan yes teeknooloojii baratanii irra gahuu ni danda'ama. Ni danda'ama itti yaaddaniitiin haala keessan sana fi keessan keessoo keessan jijjiirtan taanaanii wanta hin dandeenye tokko hin jiru. Software developer ta'uu dandeettan ni dandeettanii, AI engineer ta'uu barbaadan ni dandeessanii, wantootuma hin dandeenye tokko yoo hin jiru. Wanta YouTube amma irratti ilaalaa jirtan kana hojjechuu barbaadan yoo dandeettan kan akkanaa kana hojjechuu ni dandeessan. Kanaafi ilaalchi keessanii sana haalota siistama mijeessanii jijjiiruudhaan barachuu dandeettu. Barnoonni kennaa app development dabalatee barnoota hedduu kan of keessaa qabudha. YoursTech Academy jettaniitiin yoo websaayitii keenya search gootan ta'e Google irraa illee ni argattu achirraa barnoota keessa hordofuu dandeettu. Kanarraan kan hafe mootiyyuu linkii komentii keessa isinii kennuun seenuudhaan customer support keenya qunnamuu ni dandeessu. Kanaafiyyuu baradhaa iskootaa isiniin jechuun barbaanna. Subscribe illee nu gochuu hin irraanfatinaa. YouTubein kuni YouTubii hawaasaa Oromoo teeknooloojiidhaan information garaagaraa kennuudhaan gahumsuudhaan dargaggoota keessattuu kanarratti xiyyeeffannee waan hojjetaa jirruuf namoota akka keessanii biraan akka gahu share comment like gochuu illee dagatinaa isin jechuun barbaada. Torbaan dhufu walitti deebinaa nagaan nu tura.